tu waltajjii dilbataati eega sarara yaabbannee sirba kana isin afeerreet jirraatii amma sagantaan teenya hamma sa'a torbaatti hoggaatti fuftuus sagantaalee beekamtuu lamaan keessummachiifti jechuunis qophii DKT Itoophiyaadhaatii fi tan keer Itoophiyaadhaati nuti hojidduu tanaa hin qabnu hin jiina malee ni qabdanii dhaloota keessanis walakkaa irratti keessummachiifna. amma gaasuudhaan gara qophii DKT Itoophiyaadhaa toggaa isin tarkaanfachiifnu kheyroon eessa ga'e jechuun ooltaniiti kheyroon torban dabre addeelirraa gara gaara mul'ataatti amma jalqabeeti jira daawwee bu'ee hara kurfaa calleedhaa ol qaqqaabachuudhaan kurfaadha bulee arraantan ammaas amnitisaa gara gurawaati eegaa guroo toggaa deemus BBO qaxxaamureeti oromituudhattis goree achumaan gurawaa seenaati yaadaan hordofaadhaa jenna. tun sagantaa barnoota ittisaa afaan eedsii tan DKT Itoophiyaan raadiyoon Itoophiyaa damee Harariin wajjin walii galuudhaan torbaanitti yeroo akkanaa isin dhiheessu qopheessee dhiheessaan Jaafar Aliiti. Seeni laaqo. Ne amtanise. Shittono. Yamu? Kottu jini Dhufte yaa isinu. Tai shitto. Okay. Egaa amma wanni isin waamee fi teessumaaf illee otoo hin ta'in sagantaan har'aa fi boriif karoorfanne tokko tokko kan faalloofne wal dubbachuufi akkuma isinuu quba qabdanitti boru kilabii farra'eetti manbarnoota keenya keessatti hundeessuuf baallamachuun keenya iyyadatama garuu ani akka tasaa ta'ee amma gara aanaatti waamamee deemuuf waan ta'eef sagantaa sana akka geggeessu nama bakka buusuufi kana malees dhaamsi ganama kana deeskii eegumsa fayyaa aanaarraa dhufees jira. kunis imaltaawwan amna farra'eersii kan keeroo jedhamu tokko sa'aatii booddee kan asiin dabru waan ta'eef gaafa inni taas ga'u barattoonni keenya dargaggoota magaalaa Oroomiitu waliin ta'anii simannaa fi gaggeessa akka godhaniif gochuudha. Eegaa kanuma isin lamaan akka gaggeessitanidha. Ni ta'a. Gaariidha. Mee otuu gara ramaddiin darbine duratti isinis yaadatti kennitan maal isinitti fakkaata? Kun rakkoo maal qaba isinummaan bakka buusaatii ni hojjetamaa maal qaba? Akkuma shittoon jette garuu anillee narra eega barattoonni gaggeeffame boodaan guraawaa waaniin dhaquu barbaadeef jecha naamni jaa'u natti fakkaatti. Namtichi baree amma dhufu isaati ati kan deemtu hojii booda waan ta'eef simannaa irratti argamtee deemuu dandeessa. Namtichumaa dabaltee wajjin deemtaa maal qaba inuu? Miilaalee. Deemus maal qabaa mi'aaya? Namtichi nuu kun Ameerikaa irraa dhufeeti miilaan gaara mul'ataa qaxxaamuraa jiraami. Gaara mul'ataa qofa miti bar guutuu Harargee waliin ga'uuf deema namichi. Miilumaan Maarree. Amma akka maagoon jettarree. Amma akka sagoonree. Ati laaqoon akkuma sila jenne simannaa kanarratti hirmaattee achiin booda gara magaalaa deemtu maal sitti fakkaata? Eegaa wayitaan kan dhufu taate gaani taatiiuma. Haajaan kee si jalaan darbu taanaan kanaaf gaa sumara manne jechaadha. Haajaa biraallee osoo hin ta'in bilbiluu fi barra. Garuu haa ta'u har'a dabrus boru bilbiluun ni danda'ama. Egaa kan hafe kan bordu waadhaan itti fakkaata. Maaf kolfita shitto. Cancala fuunaan fardi beeki jaanii ni silannattu. Ni taa'umaa. Egaa boor kilabii farreechaa IBS hundeessuu fi barsiiftuu shittoon itti gaafatama fuuteera jechaadha. Haa ta'u kanuma gaa raawwanneera galatooma. Ani amma hawwaniin danda'amiree gama dareedha. Ni dandeessa daree qabaannaan kayaati laaqo. Ati hoo daree qabdaa shittoon? Dareellee hin qabu. Turi gaa ergas. Atis deemuu keetii mire amma? Ammasuma xinnoon haasofsiftaare. Ni booltaa giraa. Ta'uu oola seerimoonii wayiinis jiraachuun isaa hin oolamu.
qajeelfamni hundeeffama kilabii kanuma gaafattii na arabte saniimi. Sanuma kun rakkoon qabu. Si atis maaf waliin deemne? Namichaa fi laaqoo wajjimoo. Jechuun koo laaqoon barbaannaan namichaa waliin miilaan adeemu. Anaaf atis waliin deemne jedheeti. Maaliin godhaan? Maarree guroo bullee gama deebinee waliin hojjanna kan kilabii kanaasi. Galgala kana magaalatti bashannana anaaf atis yaadeemu shitto. Lakkii deema naaf mijaa'uuti arra. Maal rakkoon jira? Guyyaa biraa. Tole shitto. Maal jette waaqo? Bara kana maal yaadaa jirta ree? Maaliin yaada? Waan tokkorra ga'uu qabna malee barana. Attam jettanii ati? Sitti hin fakkaatu shittooyyee? Yoo rabbii jedhe. Kan waaqni jedhu waliin eeggannaa. Ka ati jettu an kan siin gaafachaa jiru amma. Hin jarjarin nama hundumaafuu. Bar darbeera tarkaanfii tokko fuuldura tarkaanfachuu qabna malee bara kana. Taatullee haa. Maal eegnare? Baranillee mee afyaati hundumaafuu. Hoomta are kan wal fuunu anaafati. Natti migaa shittooyyee? Kan wal fuunu jetteessa? Eegaa innaan si gaafadhu hunda yoo rabbi jedhe aafime suuta taatullee uma jetta. Yoo maaliin jaaree sila? Hooma akka ta'e natti himire? Guyyaa tokko. Kun immoo ka isa darbe caalaati. Akkamitti? Guyyaa tokko jetti. Kan deemu haasawaa qusaan kutte. An kan na dhiyee beektaa shittu amma anafati waggaa sadaffaa keenya miti amma. Amata duraa yoo maasoo akkanaa walitti qabna ree. Ishii bara darbee jalqabamuus amma waggaa lammaffaa isaatti dhumuun qabure. Shittoo sababa keetu dhumuu didee beekta. Akkamitti? Ilaame bara darbe keessa wal jaalachuurraa gara wal kajeelutti kajeellaarraa gara wal qorachuus tarkaanfachaa dhufne jalqaba bara kanaarratti murteerra geenyeera miti wal furu. Bara wal furu inni moo? Ani hin beeku shittoo bara kana atis shittoo bara darbe sanatti hin fakkaan. Kanaa bara waaqaatis rakkoon ta'e takka. Akkam? Antiyyaafuu dhiiruma hinaaftuun jibba uumamati yerraanu. Maal natti argite shittoo hinaaffaa ilaalchise? Ati moo bara ati nama gurbaa kanaa irraa shakke? Laaqoo moo? Hiisilaa gurbuma bara dhufe kana dhufe osoo kabiyyaa'uun bariin narraa shakkitee waa meeqan jenne ati? Gaafatis taanaan gurbaa kana hariiroon isaanatti hin tolleen jedhe malee maalan jedhe kan bira? Ati wanni beekuu qabdu bar kan eeganaa fi aduu hariiroo akkanaa waliin jalqabnee waggaa lammeessaa keessa waliin jirru wal mari'achuu malee waan biraa waan takkallee waa'ee kanaa haasoo hin beenu inni baranuma dhufee gaammaali wanni uumuu danda'uutun. Jechuun gaafa sana ilaalchiisaa gaarii natti hin fakkaanne ture garuu. Murteessituun bara anaa isaa miti. Dhiifama jenneemi kan gaafa sana. Dhomee shittuu teenya. An haxeeraru namaan qabu yaalaa qo. Haa ati mata xeerara. Hin barre namaafis haxeeraru. Mee gamanatti as cibadhu dhista kan as ciqilfadhu haasawne. Gamas narraa osootuu ciqilfatte. Haay. Maal qabachiise gaa? Qashtiidhaa baratii ta'uu dhugaadha yaa shittuu. Maal kiyyaatu qashtii ta'ee miti. Muudiin ta'e hundinuu fannaan abar dhugaa rabbi. Lafa na yaalaa qo. Barnuma milkaa'ee hasi argate. Sa'a meeqasa? Ganaa bar sa'a sadii. Hay hara mana keetii aduun dhiite. Harree maal hin deemne kam? Tumaanii bada qooqaa akkam taata dhiiroo. Cinqii namaatis namaaf hin beektu baratiitu yaa'u. Dhagee saalaa qoo kabajuu lii qabnaa miti natti hin deebiin an haasoo akkanaarraan booda yoo amanuma kanaa walitti hin dhufin. Saasumarraa gadi jittu. Ammas taatu hoggaa halkan kanaa mana dhalaa teesse maal namni namaan ja'a miti. Ahaa naagalta yaa tanii shakkee hin oolle. Maali dhiiroonni shakkete sunoo? Kan biddeena qiyyaan barbaadda dhabbaa alagaadhaa wajji wal aa'uu yoomiin dhaqabadhaa mitiiti adaraagaa taanuma qofatti namni hin malee galatuun yaadde. Maarree. Nagatti buli obbolii an deeme. Maal yaadaa jirtu shittu? Maal yaada?
dhiifama jennee jirraa miti isa darbe sila. Ammas deebiseeti shittoo bara dheengaddaa sana natti hin fakkaatu gunaan jettu. Jechuun koo beektaa isa jalqaba bara kanaa irratti murteeffannee adatta miti. Maal murteeffanna gaa? Maaloo yaa shittoo. Gaafana manbarnoonni banamuuf jedhu guyyaa guraa waliin bulle kan jenne in halta. Maal jenne gaa? Kanaaf kunoo bakka itti si beekutti sin arganne jechuun kootis. Kan hafeeyyuu irraanfatamu kan guyyaa naafaati yeroo duraaf wal ammannee bullee suni ni irraanfatamaa shittooyye. Shittooyye wal qorachuu waggaa darbee booda har'a sadarkaa kanarra ga'uun keenya sin gammachiisu? Haalaan. Halkan kun kan irraanfatamu sitti ni fakkaata? Abaddan. Nan galmeessaayyuu galee. Maal jettee? Halkan waaqoo fi shittoon wal fuudhuuf murtee irratti hin ga'an jedhee murteessa. Halkan jaalalti teenya wal kajeelurraa gara wal haammachuutti hin tarkaanfattee jiiti galmeessitu bira siin jiru. Sirriidha shittooyye kottu sin dhungadha. Na hammadhu waaqooyyee. Haaraaf nuu shittooyye. Wanni biraa ammoo jirtuu beekaa. Na sodaatte isa shittooyye. Guyyaa biraati. Abshir shittooyye. Dhiifama gaarra guyyaan hamaadha. Guyyaa kana kan jiru eessa jirammoo? Hinimallee qabuufii siin jaa beekta. Sodaan kee ulfaa'uudha. Haafirra akka rabbee maree haa ta'uuti akka fedhii teetii harkadhu waaqooyyee. Wanni gara biraan maan ta'u shittoo? Erga wal fuunee booda ta'a sun. Ati mataan kee akkamiin yaadda waan akkasii? Gaafa wal fuunuyyuu ergan ulachuu yaadee dhiigaa goonee booda ta'a beektaa? Akkasuma haa'ee. Waan ta'eefuu iyyaadhin shittooyye fuunii keenyaa waggaa lamas ta'e sadillee turus akka barbaadde wal ammannee rafnuus waan gara biraa hin sodaatin gaafasiyyoo yaadidhaa boodatti. Eehaa. Kanaafuu guyyaan sun kan irraanfatamudha? Hin irraanfatamu kam? Murteen guyyaa sanaas maaf dagatamare? Ambar hin dagannee barsiitu dogongore. Anumoo? Haa wal fuune jennuu yoomii fi akkamitti akka wal fuunu adeemsaan itti dheena jennuunire. Haa akkasii waaqoo saan deemte isa ulee makiinaa eeggattee giraaftee isaan isa? Haa ami haa taatu. Anuma gaggeessanii kottu. Isinoo maal affeeramtu ture obbo Kayeeru? Ankunoo lallaafaa harkaan qabaa miti dhugaatii maa obbo Waaqo. Tole akkami ammi hardha? Haalamuun galatoomfadha garuu barsiiftota kee. Simannaa gaarii argattanii garuu? Maal jettaniin magaalaa saniis dargaggoonni bahaniiti na simatanii barattoota keessan wajjin. Magaalaa Oroomitu? Oroomitu hin irraanfadhu haa yoonii maqaan siitu haa irraanfatamu miti. Alamituudha beektu dura maqaan ishee? Alamituudha Oroomitu jettaniini? Dargiin cabe jennaani Oroomitu taate ka. Haa maqaa orjinaala lafaaf deeffattee ho'i. Magaalaa dhiiraa geessu immoo asumaa deebitu. Magaalaan dhiiraatu moo gara migaa? Gara dooguttinnaa deemtu fuuldura kee. Lakki anilleen boruuf booda deebi'eetiin gama baddannoodhaa qaara malee ammaaf guraa ba'aasi asumatti hin dhaabbadha. Barsiiftoonni kiyyoo isin koo simmachiisan moo akkam? Keessummachiisuu gurbaan laaqoo jedhaniin sun hamma asitti miilaan na jala deemee kam? Naa hime. Gala deebi'eense hamma? Laaqoon gara Oroomitti deebi'eere. Gaafiin inni na gaafate takka garuu jabuna dhibbee kam deebisuudhaaf. Maal isin gaafate? Dhiirti tokko koondomiin osoo qunnamtii saalaarra jirtu koondomiin isaa yoo baqaqe eebsiidhaaf saaxilamuun isaa hangam takkaa tan jettu turte gaafiin isaa. Kan isa qunname gaafate ka. Isaatu akkas mudate. Kunoo hoteela dhuma kanatti beektaa ji'a shan akkas dura amma intalti sun dhukkubsannaani kan inni gubate asiif achii dhamaa jiru.
Nama akkanaati gurbaan bareedaan sun. Laaqoon gaa. Eersiin sun iyyuu qamisii uffatee dhufnaan hin maarunni badaa jaallatan hadhoo kana. Osoo galuu baatee niin gosa silaa yaaboo. Maal deebiftaniif gaaffiisaaf? Yaalii dhiigaa godhuutu feessaan je'een hundumaafuu. Nan gorsame anis. Mucayyoonis achuma galti Oromitu. Shittoon gaa. Anaaf isheenis wal fuudhuuf jedhaa jirra. Sa'a meeqa teessa? Sa'a 5. Waylaa oohayitii galiin bareeduuti. Ashirumaa irrallee lafti nagayaa. Waan waaqas hin jiraanneef moo? Har'aan tanatti jaanyi jirreen. Bar namichi kun maqumaa ona balleessee haalaaqoo. Dhiisa faashittooti wajjuma jirtan duraanii. Mee maaliin si kakadhu na amanta gaa haalaaqoo? Gaafa irraan ariituu numan qabdu anu. Wallahi waa takka walitti hin qabnaaf inni hangarraatu. Akkamitti isa? Dhiisurraatis kana jiidhaa. Jiidha jettee nuunumaa irraan. Osoo micciiranii bara bishaan barmiilli tokko jalaan cuunfamu. Anillee hin amanu moo? Akkam ta'uun amantame. Yeroo dhungatte. Ejjimeen irraa gadateessan. Humaa si amane amma. Harki wasa eessaaf deema gaa. Shittoyyee. Taa'e haalaa okkanaa miti saniifuu gargaanuu banaadha. Niin cufa kaa'ee. Akka kaameessa dura sitti himaati. Maal jettee? Bar oduu namaa tanaan jire takijibaatinuu dila san maqaan hin balleessine waaqa hojii jirti ja'anii. Anaaf isaa tokko duuba barani waxaniidha ijoollee magaalaati waan jenneetuma afaan haqannuuti abshirshittoyyee lafa an guyyaa salantaa seen juubeeyta. Laaqooyyee guyyaa biraa yoonni jennoosa. Shittoyyee siree sanarratti chibaanu darsa barcaa kana keessatti nuuf hin mijjooytu. Laaqooyyee guyyaa biraa yoonni jennoosa. Lakki ha'i mukaasa ish. Ha'i gaacuu fi gaa'ulaa tanaasime. Amni xeeroota gurawaa tana fakkaatti. Asiin booda baddannoodhaa akkam ta'uudhaatee sii torbaan dachaanaati ammaan tana gaagdii keetirraa gama sagantaa teenyaa waggaa dachaanus sirba kana isin afeerreeti gara isinirraa gama keessan nurraa gama keessanidhaa tarkaanfanna.